Nagaan kan Waaqayyo Abbaa, kan Ilma Isaa, kan Hafuura Qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jedha. Sagantaan kunii waldaan keenya, waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Biiftuu Boolee torban 3 fi soomaaf sagadaa labsitee jirti. Soomaaf sagada kana ilaalchisuudhaanii bu'aa qalbii jijjiirrannaa keessaa argamu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Bu'aa qalbii jijjiirrannaa keessaa argamu yeroo walii wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo keessaa kan nuyi irratti bu'uureffannu seenaa baraa isa 2ffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irra isa jiru ta'a. Akkas jedha kutaan kun. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'anii kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaa irraa deebi'anii yoo ana kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisaa jedha. Kutaa kanarraa Waaqayyootu dubbii kana dubbata. Carraa Waaqayyoo dhala namaatiif kennee namni erga cubbuutti kufee fuula Waaqayyootii baqate booddee carraa Waaqayyoo dhala namaatiif kennee inni guddaanii qalbii diddiirratanii gara isaatti deebi'uudhaa fi carraa namaaf kenne Waaqayyo. Akka Waaqayyo carraa kanaa dhala namaatiif kenne wantoonni ragaa nuu ta'anii inni jalqabaa tokko Waaqayyo ofuma isaatii Waaqa araaraati. Inni kan biraa immoo raajonni karaa adda addaa ka'anii Waaqayyo ofuma isaatii hafuura isaatiin raajota kaasee namni gara isaatti akka deebi'uuf yeroo adda addaatti dubbataa ture. Kakuu haaraa keessa nu dhufnee Yohaannis Cuuphaanii qalbii jijjiirrannaa lallabe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee qalbii jijjiirrannaa lallabe. Hin lallabe duwwaa immoo otoo hin ta'inii namaaf Waaqayyo gidduutti oolaa araaraa ta'eeti ofiisaa aarsaa dhiyeessuudhaanii balbala namni ittiin qalbii jijjiirratu namaaf bade. Akkasuma yeroo laallu isa duwwaa utuu hin ta'in hafuurri qulqulluun namni akka qalbii jijjiirratuuf Waaqayyo ayyaana isaa namoota Kiristoositti amanan namoota Kiristoositti hin amanne iyyuu hafuura qulqulluu dhaga'uudhaan gara Waaqayyootti akka deebi'aniif Waaqayyo ayyaana isaa laate. Macaafni qulqulluu macaafa qalbii jijjiirrannaati. Namni dubbii Waaqayyoo dubbifatee fuula Waaqayyoo akka barbaaddatu. Kana duwwaa utuu hin ta'in kennaan tajaajilaa kennaman lallabuun, barsiisuun, faarfachuun, raajuuni Waaqayyo kan inni kenne namni kanaan qalbii jijjiirratee gara Waaqayyootti akka deebi'udha. Egaa kun hundinuu namni yaada garaa isaa geddaratee gara Waaqayyootti akka deebi'uuf erga kenname nam tokko qalbii jijjiirrannaa keessaa bu'aan argatu maali? Bu'aa namni tokko qalbii jijjiirrachuudhaan argatu inni tokkoffaanii dhiifamuu cubbuu argata. Namaaf Waaqayyoon kan gargar baasu cubbuudha. Cubbuun immoo seeraaf abboommii Waaqayyoo irra daddarbuutu cubbuudha. Cubbuun Waaqayyootti gargar nama baasa gaafa jennu gatii cubbuutu jireenya namaa irratti hojjeta jechuudha. Innis du'a. Du'a Waaqayyootti gargar ba'uudha. Namni gaafa yaada garaa isaa geddaratee qalbii jijjiirratu Waaqayyo wajjin isa sila gargar ba'ee ture qalbii jijjiirrachuudhaaniiti Waaqayyo wajjinii deebi'ee araaramaa jechuudha. Jireenya tokkummaa waliigaltee Waaqayyo wajjin deebi'ee jalqaba. Yeroo laallu mucaan badee Luqaas boqonnaa 15 irratti mucaan qabeenya abbaa isaatii qooddatee bade kuni gara abbaa isaatiitti gaafa deebi'ee ani sichi ilma kee jedhamuu hin danda'u siinis Waaqayyoonis na yakkee hojjetaa kee keessaa isa tokko na godhadhu jedhe. Mucaa kana abbaan isaa qabeenya sana eessatti gatte jedhee hin gaafanne garuu gammachuun abbaa isaatii maal ture? Gurbaan kun deebi'ee galuu isaati. Gammachuun abbaa isaatii mucaan kun deebi'ee isaa wajjin tokkummaa qabaachuu, araara qabaachuu, waliigaltee qabaachuudha. Gaafa qalbii diddiirrannu dhiifamuu cubbuu arganna. Dhiifamuu cubbuu gaafa argannu immoo Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaannaa jechuudha. Inni kan biraa inni lammaffaanii namni gaafa qalbii jijjiirratu bu'aan argatu Waaqayyoo hafuura isaa ayyaana isaa nama qalbii jijjiirrateef laata. Namni qalbii jijjiirrate kun ayyaana Waaqayyoo argataa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 gaafa dubbifnu isin yaada garaa keessanii geddaradhaa.
dhiifamuu cubbuu keessanii argattu, kennaa hafuura qulqulluu isin fudhattu jedha Phexros. Maalirraati argame kennaa hafuura qulqulluu ayyaana Waaqayyoo argachuun qalbii jijjiirrannaa irraati kennama. Achirraa dhufaa jechuudha. Hafuurri qulqulluu mucaa Waaqayyoo akka taanu godha. Hafuurri Waaqayyoo guyyaa guyyaatti nu geggeessa. Hafuurri qulqulluun fuula Waaqayyootti qalbii jijjiirrannaa qabaannee guyyaa guyyaatti akka of ilaalluuf ayyaana nuuf kennamuudha jechuudha. Eessarraa arganna kana? Qalbii jijjiirrannee fuula Waaqayyootti deebi'uu irraati bu'aa nu argannudha. Inni sadaffaan bu'aa nuyi qalbii jijjiirrannaa irraa argannu nagaaf gammachuu arganna. Cubbuun ba'aa namatti ulfaatudha. Ba'aansaa namoota beekantu beekaa, garuu cubbuun ba'aa namatti ulfaatudha. Namni ba'aa baatu immoo nagaan qabu, gammachuun argatu. Gaafa ba'aasaa lafa kaa'atu namni gammachuuf nagaa argatan. Cubbuun keenya nagaa nu dhowwata, gammachuu nu dhowwata. Nagaan nu dhowwatu maali? Ofii keenya wajjin nagaa akka hin qabaanne nu lola. Waaqayyo wajjin nagaa akka hin qabaanne nu lola. Maatii keenya wajjin nagaa akka hin qabaanne nu lola. Hiriyaa keenya wajjin nagaa akka hin qabaanne nu lola. Uumamaa wajjin nagaa akka hin qabaanne nu lola. Gaafa qalbii diddiirrannee gara Waaqayyootti deebinu inni jalqabaa nuyi ofii keenyatti araaramne ofii keenya wajjin nagaa qabaannaa jechuudha. Gaafa qalbii jijjiirrannu kan nu argannu eenyu wajjin nagaa arganna? Waaqayyo wajjin nagaa arganna. Maatii keenya wajjin nagaa arganna. Hiriyoota keenya wajjin nagaa arganna. Uumama lafa kanarra jiru wajjin nagaa arganna. Lafti nu dhaga'ee, qilleensi nu dhaga'ee, dukkanni nu dhaga'ee, aduun ba'u nu dhaga'a jechuudha. Bu'aa nuyi qalbii jijjiirrannaa keessa argannu nagaa argannaa jechuudhaan. Namni nagaa argate immoo gammachuu qaba. Faarfannaa 32 lakkoofsa 1 hanga 3 tonnaa dubbistanii namni Waaqayyoo cubbuusaa dhiisee fi hagammaduu jedhaan. Deebee cubbuunsaa akka yaadatamne kan ta'e inni agammadu jedha. Gammachuu kana laataa jechuudhaan nagaa gammachuu. Namni haraaraa fi gara Waaqayyootti hin deebine nyaatee hin boqotu ijoollee Waaqayyoo. Uffatee ittiin tolu, rafee hirriba hin qabu, adeemee boqonnaa hin qabu, namaa wajjin nagaa hin qabu. Namni ofiisaa wajjin nagaa qabaate kan biraa wajjin nagaa hin qabu. Nagaan keenya dhiifamuu cubbuu gara Waaqayyootti deebi'uu keessa argamaa jechuudha. Inni arfaffaanii bu'aa nuyi qalbii jijjiirrannaa irraa argannu inni arfaffaanii jireenya haaraa jiraanna. Akka jedha Yohaannis gaafa barsiise Yohaannis Cuuphaanii yaada garaa geeddarannaan keessanii ija gaarii haa agarsiisudha. Yaaduma garaa geeddarachuu jechuun iyyuu cubbuu keenya beeknee cubbuu keenyarraa deebinee jireenya haaraa jalqabuu jechuudha. Waan itti qalbii diddiirranne sana deebinee gochuu jechuutu hin ta'in isa dhiibnee jireenya haaraa itti fufuudha. Waaqayyo wajjin namaa wajjinuu jireenya haaraa kan jiraatamu qalbii jijjiirrannaa keessaa argama. Qalbii jijjiirrannaa keessaa jireenya haaraa argamu maali? Yaada haaraa isa Waaqayyotti tolu. Ilaalcha haaraa isa Waaqayyotti tolu. Dubbannaa haaraa isa Waaqayyotti tolu. Hojii Waaqayyoon gammachiisu dhala namaatiif immoo eebba ta'u sanaa akka qabaannu godhaa jechuudhaan jireenyumti haaraan qalbii diddiirrannaa keessaa argama. Waaqayyoo jireenya haaraa sana hin barbaada. Eessaa dhalatan immoo qalbii jijjiirrannaa keessaa bu'aa nuyi argannudha. Inni shanaffaan qalbii jijjiirrannaatiin bu'aa nuyi argannu du'a bara baraa yookiis firdii bara baraa jalaa of kalla. Oollaa jechuudhaan. Guyyaa dhumaatti Waaqayyoo cubbamoota qalbii diddiirratanii waa'ee cubbuu isaaniitiif gara isaatti hin deebinetti hin farada. Waaqayyoo qulqulluu ta'uusaa kanaan mul'isa. Waaqa qajeelaa ta'uusaa kanaan mul'isa guyyaa dhumaa. Qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyootti deebi'uun adaba bara baraa, firdii bara baraa sana nu oolcha. Sana nu oolcha jechuudha. Bara baraan nutti faradamu, bara baraan Waaqayyootti adda baanii hafuu, bara baraan diina Waaqayyoo taanee hafuurraa kan nu oolchu inni guddaan qalbii diddiirrachuu fuula Waaqayyootti deebi'uudha.
Inni kun burganaman keessaa galan jedhama. Namni mana murtiititti murtaa'e waggaa 8 fixedha. Tarii dhiifama naa godhanii na baasu jedha. Adabi bara baraa iddootti namni deebi'ee qalbii jijjiirratu hin qabnedha. Sun immoo qalbii jijjiirrannaadhaaniiti adaba sana jalaa baanaa jechuudha. Bu'aan qalbii jijjiirrannaarraa argamu inni kan biraa eebbi hafuuraa, eebbi diinagdee kan inni irraa nu jalqabu qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyootti deebi'uu irraati. Kana walitti qabeen fixuu yaada. Addaamii fi Hewwaanii jannata keessatti gaafa Waaqayyoo yakkanii Waaqayyootti adda ba'uun isaanii suni jireenya hafuuraa isaanii diinagdee isaanii hin miidhe. Hin miidhe wal duukaa. Har'a eebbi hafuuraa keenya maalirraa nu jalqaba? Faarfannaa cimaarraa, kadhannaa cimaarraa, lallaba cimaarraa, soomaaf sagada cimaarraa nu jalqabaa eebbi hafuuraa. Diinagdeen keenya raajii nutti dubbatamurraa nu jalqabaa. Isarraa miti ijoollee Waaqayyo. Eebbi hafuuraa keenya, eebbi diinagdee keenya lafarraa kan inni irraa jalqabu yaada garaa keenya geeddarannee gara Waaqayyootti deebi'uudha. Gaafa gara isaatti deebinu Waaqayyo eebba hafuuraa nu eebbisuu jalqaba. Eebbi hafuuraa jiraannaan eebbi foon keenya isa keessa jira jechuudha. Eebbi hafuuraa jiraannaan nagaan keenya isa keessa jira jechuudha. Kanaafi qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyootti gaafa deebinu eebba keenya hundumaa gad nuu dhiisisa Waaqayyo. Inni hundaa danda'a waan ta'eef. Kana beekuudha. Kanatti beekuudha. Namoonni eebba hafuuraa, eebba diinagdee argachuudhaaf waa baay'ee yaalii godhu. Garuu balbala tokkotu jiran. Waa baay'ee yaalii gochuun gaariidha garuu waan baay'ee yaalii gooneef taa'u utuu hin ta'in balbala tokko duwwaatu jira eebba keenyaaf. Innis qalbii jijjiirrannee gara Waaqayyootti deebi'uudha. Egaa Waaqayyoo bara baraan Waaqa araaraati. Bara baraan Waaqa araaraati. Namni garuu pireedii araaraa qabu ittiin fayyadamu yoo ta'e jalaa xumurama. Ishee kana sirriitti na hubadhaa. Waaqayyo bara baraan Waaqa araaraati. Nu immoo nama fooniiti umuriin keenya murtaa'edha. Pireedii araaraa nuu kenname ittiin fayyadamnu yoo ta'e pireediin araaraa keenya kana kuniin nu jalaa darbuu danda'a. Warri bitaaf mirga Yesuusitti fannifamanii inni tokko pireedii qabutti gargaarame. Maal jedhee? Ati qulqulluudha mudaan qabdu. Kanaafi mootummaa keetti na yaadadhu anaa jedhe. Yesuus maal jedhe? Ati anaa wajjin mootummaa Waaqayyoo keessatti argamta. Inni tokko immoo pireedii isaa kenname ittiin gargaarame. Hin qoose. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate nuunis asirraa gabbuusii ofii kees gabbuusii jedhe. Ittiin fayyadamne. Kanaaf pireedii isaa ittiin fayyadamne. Eessa yoo jiraannu? Maali yoo hojjennu? Pireedii qabna. Pireediin keenya kunii xumuramuu danda'a. Umurii keenya lafarraa finne. Balaan akka tasaa nurratti ta'e. Wantoonni nu yaadne nu qaqqabanii pireediin keenya kun dhumuu danda'a. Bar tokko nam tokko lallaba dhaggeeffata, faarfannaa dhaggeeffata, garuu waraqatuma barreessee boran qalbii diddiirradhaa jedhee barreessee boorsaa kaa'ata. Gaafuma lallaba dhaga'u boran qalbii diddiirradhaadha. Boran qalbii diddiirradhaadha. Utuu jedhuuti akka tasaa balaa makiinaatiin du'e. Boorsaa isaa keessa gaafa laalanii hamma boorsaa isaatii keessa waraqatii jiru borin qalbii diddiirradha utuu jedhuuti. Ijoollee Waaqayyoo. Waamicha waldaan goote kuni waldaan Kiristoosiin bakka buutee waamti. Yeroo qalbii diddiirrannaa kanaa itti dhimmaa baanu. Qalbii diddiirrannaan kun biyya keenya fayyisa, maatii keenya fayyisa, jireenya dhuunfaa keenya fayyisa, eebba jireenya keenyaaf barbaachisu gannuu dhiisisa. Kanaaf bu'aa qalbii diddiirrannaa beekni akka itti gargaaramnu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu biyya keenya, jireenya keenya, tajaajila keenya, maatii keenya hundumaa Waaqayyo araara isaatiin haa yaadatu. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.